kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa. Chaanaliin kun amma siree beenjaa chaanalii keessan chaanaliitti mana keessatti siree fannoo fayyaa argatteedha. Sagantaa dhimmoota fayyaa garaa garaatti kan waliin kaafnee waliin haasofnu ta'a. Namoonni baay'een jaallachaa jirtu. Namoonni haaraan dhuftee yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maamila ta'a. Mallattoo bilbilaa xiqqoonis odeeffannoo fayyaa guyyaa guyyaa simbiraan geenyu akkasumas yeroo simbiraan geenyu hordofaan affeerraa keenya hordofaa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin namoota baay'ee biratti kan dubbachiisaa ta'ee waa'ee talaallii COVID-19 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Odeeffannoowwan garaa garaa, odeeffannoo sobaa, odeeffannoowwan maddi isaanii dhabne garaa garaa namoonni facaasan yeroo waa'ee ni argina. Talaallii immoo kittibaati COVID-19 wajjin wal qabatee talaallii koronaaf qophaa'e irratti waan tokko isin jechuun barbaada. Talaalliin kun 166 jedhanii fayyadamu baay'een isaanii jiru. Akkasumas talaalliin kun dhiiga namaa kan tarsaa kan jedhamu kun hammam nama meeqa irratti mul'ata, hammam dhugaadha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti ammas nu hordofaa, subscribe gochuu, like gochuu jalqabaa. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkuma beekamu talaalliin maal akka ta'e xiqqoo yaada lamaan tokko dubbachuun barbaada. Talaallii jechuun maal jechuudha kan jedhu yaada muraasa kaasuun barbaada. Baay'een keessan yeroo ijoollummaa keessan talaallii garaa garaa fudhachaa turtaniitu. Bifa akka xabbitaa afaan keessa bu'uunis ta'e, bifa ilmee diramuunis ta'e, bifa kan biraatiin talaallii garaa garaa fudhachaa turre yeroo daa'imummaa keenya. Baay'een keessan yaadattu ta'e harka keessan mirgaa gariirree keessan irraati namoonni baay'een madaa qabu kan. Talaalliin sun talaallii kan dhibee sommaa TB jedhamudha. Kan kennamu jechuudha. Kanneen akka pooliyoo ta'uu danda'a, measles gifiraaf talaalliin ni kennama. Dubartoota ulfaaf illee fakkeenyaaf yeroo ulfaa teetaanus tooksoid kan jedhamu, TT vaasiin kan jedhamu ni kennama. Talaalliin namoota dhibee garaa garaaf kan kennamu ta'a jechuudha. Talaalliin maali kan jedhuufi akka akkuma beekamu fakkeenyaaf amma farri alagaa baakteeriyaanis ta'ee vaayirasiin qaama keenya keessa yommuu seenu qaamni keenya farra alagaa kana kan ofirraa lolu yookiin antaayibodii kan jedhamu jechuudha. Maddisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma baakteeriyaa tokko fudhannu yookiin vaayirasii tokko fudhannu vaayirasiin dhibee utaalloo fiduu riinoo vaayirasii jedhamu yommuu gara funyaan keenyaa seenu qaamni keenya maal godhaa vaayirasii sana kan ajjeesuu danda'u, caccabsuu danda'u maal godha jechuudha. Maddisiisa. Kun maal jedhama? Antaayibodii jedhama jechuudha. Yeroo sana maal godha? Vaayirasiin akka nu godha jechuudha. Yeroo baay'ee lolli qaama keenyaaf vaayirasii sana gidduu yookiin immoo farra vaayirasii sanaa fi yookiin farra baakteeriyaa sanaa fi baakteeriyaa yookiin vaayirasiin sun yommuu wal lolanii maal ta'a? Akka tasaatee yeroo itti injifachuu danda'u. Baay'inaan qaama keenyarraa kutaa qaama keenyarraati dhibee garaa garaa loluu wantoonni kuni baay'inaan yeroo humnaa ol yeroo injifatamutti yookiin immoo sababii fakkeenyaaf amma lolli Tigraay Maqalee fi lolli raayyaa ittisa biyyaa keessatti gaggeeffamaa jiru gareen tokko mo'achuu danda'a. Kan biraa immoo lolli sun mataan isaa illee lubbuu namoota fayyaa miidhuu danda'a jechuudha. Akkuma kana jechuudha. Fakkeenyaaf amma farri qaama vaayirasii yommuu qaama keenya keessas vaayirasiin yookiin baakteeriyaa yommuu qaama keenya keessa seenu vaayirasii yookiin baakteeriyaa kana loluudhaaf wantoonni garaa garaa ni gadhiifamu. Enzaayimoonni garaa garaa jechuudha. Kunniin immoo qaama keenya miidhuu danda'u. Sababii kanaan namni tokko dhukkubsata jechuudha. Baay'inaan. Kanaaf talaallii jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma talaallii baakteeriyaas ta'ee talaallii TB fudhannee baay'een keessan fudhanteettu dhibee pooliyoodhaaf fudhataniitu ta'a. Qaamni baakteeriyaa yookiin qaamni vaayirasii kanaatu du'aa isaa yookiin immoo erga xiqqoo miidhamee booda bifa talaalliitiin qaama keenyaaf kennama. Tokkoffaa vaayirasii yookiin baakteeriyaan kun qaama keenya miidhuu waan hin dandeenye akka inni miidhuu hin dandeenyetti bifa talaallii ilmeenis ta'ee bifa xabbitaatiin qaama keenyaaf kennamaa jiru. Fakkeenyaaf yeroo waraanannutti maal ta'a jechuudha?
qaamni keenya akka vaayirasii fi akka farra alagaatti waan akka maal godhachuudha dursee maal qopheeffata farra dhibee sanaa dhibeen sun yommuu dhufu farra lolu qopheeffata jechuudha. Fakkeenyaaf nama dhibee tiiviif kennamuu fi yeroo sana maal godhachuudha yommuu talaallii sana fudhatutti farra tiivii sana qopheeffata. Yeroo biraa yommuu dhibeen tiivii baakteeriyaan tuberkuloos jedhamu gara qaama isaatti seenu qaama isaarraatiin lola jechuudha. Maaliif qophaa'ee taa'aa jira waan ta'eef jechuudha. Akkas jechuudha. Kan biraa immoo tarii yeroo tokko tokko talaallii gosa baay'ee jira. Active and passive immunity jedhama. Talaalliin farra vaayirasii fi farra baakteeriyaa namaaf kennamus jira. Fakkeenyaaf amma dhibeen keenya akka qabaanee fi yeroo farroon sun nuuf kenname vaayirasii fi baakteeriyaa fi waan biraa qaama keenya keessa jiru sana ajjeesuu yookiin miidhuu jechuudha. Walii galee kanaaf mee talaalliin vaayirasii koronaa kun maalidha jiru? Talaalliin kun maal jettanii akkuma beekamu vaayirasiin koronaa yookiin COVID-19 erga gara addunyaa keenyatti seenee waggoota baay'ee waggoota tokko lakkoofsiseera. Dhibeen kun dhibee saffisaan daddarbuudha. Keessumaa AstraZeneca kan jedhamu kan Oxford University itti fakkaata achitti kan qophaa'ee talaalliin kun AstraZeneca kun maalidha? Baatu vektoriin jira jechuun fakkeenyaaf amma vaayirasii koronaa beektu baay'ee keessa fakkii isaa mala akka fakkaatu pirootiin kan jedhamu qaba. Structure pirootinii ofirraa qaba jechuudha. Pirootinii maal gochuu danda'u kan vaayirasii koronaa keessaati vaayirasiin sun karaa funyaan keenyaa yookiin immoo karaa afaan keenyaa erga seenee booda funyaan keenya keessa yookiin immoo qoonqoo keenya keessatti maxxana jechuudha. Yookiin immoo saboota gara dhiigaa seenuu danda'a miti. Kanaaf pirootinii sana kan dhibee guddaa hubuu danda'u kan akka namni tokko mallattoo sana agarsiisuu gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf maallaa pirootinii vaayirasii kanarraatti fuudhamee jechuudha. Baaktuu sanatti godhamee bifa talaalliidhaan bifa lilmeedhaan qophaa'e. Isin galaa jirti hubadhaa. Pirootinii kan dhibee kana fidu vaayirasii irraa baaktuutti godhamee isa booda bifa talaalliidhaan warshaa keessa galee kallattii waan baay'ee keessa darba sadarkaa baay'ee keessa darba jechuudha. Erga akkas ta'e booda maal ta'a bifa inni qophaa'e jechuudha. Baay'ee talaalliin calmee namaaf hin kennu. Jalqaba namoota bineensota irratti yaalamaa. Kan biraa immoo namoota hardii garaagaraa jiran fakkeenyaaf Afrikaa keessatti yaalameera. Awurooppaa keessa namoota adii irrattis, namoota gurraacha irrattis, namoota umurii dargaggummaa keessa jiranis, namoota umurii jaarsolii keessa jiranis, akkasumas immoo namoota dhibee garaagaraa qaban fakkeenyaaf HIV ta'uu danda'a, dhibee kan biraa sukkaaras ta'uu danda'a. Warra kana irratti illee akkamidha jedhamee namoota irratti erga ilaalame booda dhaabbanni qoricha Food and Drug Administration ta'e dhaabbanni fayyaa addunyaa mirkaneessaa jechuudha. Akkuma kana AstraZeneca kun maalidha? Vaayirasiin irraa fudhamee maal godhaa qaama keenyatti ni waraanama jechuudha. Yeroo sana maal ta'a jechuudha? Qaamni keenya akka waan vaayirasiin koronaa qaama keenya keessatti waan laaluu fi yeroo sanatti maal qopheessaa? Farra vaayirasii sanaa qopheessaa jira. Vaayirasii sana kan ajjeesu farra qopheeffatee akka turu godha jechuudha. Qaama keenya keessa qophaa'ee ta'a. Fakkeenyaaf amma daangaa namoonni eegan jiru yeroo nama qophaa'anii loltoonni daangaarra jiran jechuudha. Loltoonni daangaarra jiran kun maal godhu? Qophaa'anii ta'u yeroo hundumaa akka tasaa ta'e weerarri garaagaraatti dhufuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf maalidha? Akkuma kana farra vaayirasii kanaa qaamni keenya ni qopheessa jechuudha. Kanaaf lammaffaa koronaan vaayirasii yommuu karaa funyaan keenya karaa afaan keenyatti godhu ni ajjeesa jechuudha. Isin galeera gabaabumatti talaalliitti COVID jedhamu kana malee waan biraa miti. Namoonni baay'ee waan guddaa godhanii kan isin dhibu odeeffannoo sobaa garaagaraa faffacaa jira. Keessumaa kan nama dhibu baay'ee dhiifamaaf godhaa malee amantii gama amantiin kiristaanaa garuu odeeffannoo garaagaraa sobaa faca'u yeroo darbu baay'ee ta'u. Kan isin dhibu yeroo dhibee HIVdhaaf qorichi qophaa'ee namoonni akkasii odeeffannoo garaagaraa faca'aa turaniiru. Even kondomii yeroo qophaa'e mataa isaanii qorichi tokko yommuu qophaa'u yeroo darbe qoricha paraasitaamol jedhamu tokko vaayirasii keessa jira jedhanii sooshaal miidiyaatti namoota biiliyoonii hedduutu sheer godhe. Kan isin dhibu bal'aadha. Ayyoon namoonni Oromoo barreessaa turan baay'ee isaaniillee jiru qoricha kana fayyadaman. Maalidha? Biraandii maqaa balleessuudhaaf warshaan tokko warshaa maqaa balleessuudhaaf namoonni baay'een kana fayyadamu yeroo baay'ee.
Video berkuna turba mal ture ibba jab jata mi jaa jedhu waasan. Video tokko dalagame ture wala turba akka microchips sana crop godhanii edit godhanii akka talaalliin kana keessa microchips jirutti godhame namoonni faca'aa turan. Reuters gabaasa jedhu dhimma kanarratti fake news jedhame ilaalan ture mataa kollee galee jechuudha. Namoonni walla lakkoofsuma callisanii walitti dhaanii ibba jab jata mi jaa dhufuuf godhanii kan calculate godhan baay'ee isaanii jiru jechuudha. Kana ofii eeggannoo akkasii gochuu qaban. Kuni amma miti biyya garaa qoricha garaa garaatti hojjetamaa turedha. New York kan jedhu dhibba jaha jaatamii jaha kan jedhu jira. Harka akkas gochuu dhibba jaha jaatamii jaha kan jedhu jira. Facebook miti mataan isaallee football kan jedhamu F'ni qubee ja'affaarra waan jirtuuf dhibba jaha jaatamii jaha jedhanii kan yaadamu baay'ee isaanii jiru. Facebook football waan ta'eef karaatti kan yaadamu baay'ee isaanii jiru jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade dhimma amantii haasa'uuf osoo hin taane dhimma amantii keessa galuuf osoo hin taane Baay'inni yookiin quraana dubbachaa jiranitti. Talaalliidhaan wanti adda godhu jiru. Hangama kootiin talaallii kana fudhadheera marsaa tokko. Torban lama sadii dura fudhadheen ture. Talaallii kana yeroo fudhattu mallattoowwan sassalphaa kanneen akka dhukkubbii naannoo sanaa dadhabbii ta'uu danda'a. Akka qaama caccabsuu yeroodhaaf sitti dhaga'amuu danda'a. Maaliif keemikaala wanti qorichi kamiin saayid effektii qaba. Fakkeenyaaf amma qorichi taayifoodii jedhamee kennamu namoonni baay'ee hin danda'an garaachi isaanii gubee baay'een isaanii kan wallalaa jiraachuu danda'u. Qorichumti amma oksaasanis hin jettanidha jechuudha. Kanaaf saayid effektii qabaachuu danda'a. Namoota hedduu keessa nama tokko irratti darbee saayid effektiin fakkeenyaaf dhiigaa jechuu danda'a. Mirkaneessanii. Fakkeenyaaf amma qorichi tokko jira. Qoricha onneef kennamu tokko saayid effektiin isaa tokko maalidha? Du'a jedha. Garuu namootaaf kennaa jira namoonni sodaataniif namoonni fudhatan jiru jechuudha baay'ee isaanii. Fakkeenyaaf amma oksaasinii baay'een keessan beektu qoricha oksaasinii isin fudhatan namoota tokko garuu yommuu isaan fudhatanii qaamni isaanii guutummaan yaada isaa shiftii ta'ee kan fuullaan hin jiru. Alerjii kan qabaatan jechuudha. Kanaaf talaalliin kun namoota alerjii kan qabaniif hin eeyyamamu akkasumas immoo marsaa lamaan kan kennamu ta'a jechuudha. Yookiin baatii amma fudhadheera baatii sadii booda deebiin fudhadha jechuudha. Carraa kan sadarkaa dhibee guddaan qabamu nurraa hir'isa baay'ee. Kanaaf talaallii kana ilaalchisee wantoonni garaa garaa faca'an namoonni lakkoofsa walitti daanii dhibba jaha jaatamii jaha dhibba meeqanii haasaan baay'ee isaanii jiru. Kanaaf odeeffannoon akkasii kan isin dhibu TikTok irratti gadhiifame jalqaba. TikTok irraa funaananii namoonni callisanii yaada mataa isaaniitti dhufanii kireet godhu. Fakkeenyaaf maqaan kun Nafyad tarii maqaa koo inni digdamii meeqanii kaalkuleet godhee dhibba jaha jaatamii jaha kan dhufu maqaan keessan dhufuu danda'a. Akkasumatti namni kana yaadee godhan jiru. Fakkeenyaaf kanaaf maal jechuu barbaanneeti aayidooloojii mataa keessa namoonni odeeffannoo akkasii facaaftan. Hubadhaa billaan qarqara akka sana jiru nuti keessaa bahee qabu jechuudha. Odeeffannoo akkasii facaaftan. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Talaallii jechuun kana jechuudha salphaadhumatti. Talaalliin namaa kennamaa akka vaayirasii sana ofirraa nu godha. Waan addaa miti. Fakkeenyaaf amma lilmeedha. Dhangalaa'isoo fakkeenyaaf amma antiiveerii daayikiloofeenii kan beektu baay'ee keessaa. Akkuma kanatti waraanadha jechuudha. Wanta addaa anuu fakkeenyaaf fudhadhee dhibba jaha jaatamii jaha seexanan ta'e jechuudha. Namoonni akkasii yaaddan ammallee taanaan of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisaadha. Kana jechuun barbaade odeeffannoo kana hawaasaaf kennuu barbaade. Hawaasa biraan gahuu barbaadanii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa namoota jaallattaniif sheer godhaa subscribe gochuun dagatinaa ulfaadha.